lubbuuti takkitti tanaan Habibti gaafa wallahi. seenu jaartii ta'een gahu jaarsa keen gahu ilmoo ta'een gahu haadhaaf abbaa keen gahu gosaa goshoo kan keen gahu taada maal abbaa kan keetiin irraa barbaad wani narra barbaaddu maal inni maal narra Ada barbaaddu fate wani namni narra barbaaddan maal inni abar nama hedduun nu arrabsee feemmase maal gootan Kamacha, tindiiftu kamacha feemmase wal gahe deema kamacha keessan horii gaddaa ofirraa bishaan bichaa hudduu qicattanii gara masgiida deemtanii miti kamacha keessan seeraan ofirraa dhigadhaa deema. salaatin ajeriin sariin tanaan. Isin kabaja namoo kabaja haala nama baasuudhaaf rakkatte bulguu. Rijifara baabota akka darbi Ija sari bulguu adalan taa'in akka. Yala Bishaan baabota bichaa tanaa baabota. kanatti qiyyataniitiin salaata osoo hin taane deemaati bibbitii keessan ofirraa haadha saphii keessan haadadhaa seemaa seera. Eshi ada fate. Daangaa dabartan bakka namni gaafa isinirraa jedhiseetiin jedhu wanni jette. Rijifara. Kanaaf tanatti bichaa osoo hin taane deemaa dhiqadhaa seeraan shokotoo keessaniif qamaacaa keessan ofirraa dhiqadhaa. Abbaa garuu. Seeraan ofirraa dhiqadhaa deemaati dur. Miira keessa bahi. Ajaa keessan keessa yookaan boottii keessa iyyuu gisee dhugoon fudhatan boottii keessan keessa safara boottii ati itti baafate namni tokko seenuu hin danda'u. Afrikiin jirta ante bagaraa jirta jira akkami nagaa ante. Fayyaa keeti. Hin deebine ati suudii ante namni deebee jira. Haadha faatee sila gurbaan mujirima jechuu santu si aarse immoo waan biraa jedhe. Noosanii kaniin maan na aarsa gurraachi maan na aarsa zabaatiidhaaf ruuziin garaa guuteetiin jedhe osoo takka fiigee kufeetiin jedheeti akka nama madabara daakuu dhooseetitti ruuziin keessaa dhooyu jazbaa. Wanni takkittiin keessan jedhe maan na aarsa akkanaa kun na aarsu. Numa bar wannummaan yaa ishee kamaal wannummaan akka waa fuula hidhate waa nama arrabsa. Innaan deemaa jaannata keessan isinummaan kumbii balbala isin seentaniin an hin seenu. Barsanii bar balbala isin seentaniin an hin seenu. Sheekota isin jala ooltan sheekota isin jala ooltan jala an hin dhaqu. Zuumii keessan keessa an hin jiru. Argitanii? Zuumii isin seentan keessa an hin dhaqu. Garee isin keessa jirtan an hin dhaqu. Isiniif galaa miti. Bakka isin ooltan ani Anka nama akka malee si jaalatu. Caqasi waa dhagaa jira. Nama akka malee si jaalatu si kabajutu as jala jira. Na kabaju na jaalatu hayi. Isiniif obse bar. Maali? Nisi mixayyii nama dhagayaati ati gahe. Gowwaa gandaa waliin iyyaan. Wanni irraa deemu. Isiniif obse bar hayi. Obse kiyya maaliif sodaa isiniif fakkaata? Yoo ana hadha waa jedheen boru kabirootitu waa jedhaani. Boru kabiraatitu iyyuu dhufeetiin diinii tana dikkeessa. Boru kabiraatitu dhufee amantii tana harka dikkeessa. Jedhee isin jala cadhisuun kan koo jedhee mataa isin jala qabachuun kan koo maal inni. Kanarra galaa deemaati. Wasa koota jechuudha. Shari'aan haga furiiti shari'aan haga shaniiti jedhaa taan garas keettanii taan garana kaayaa taan garas kaayaa taan garana kaayaatiin shakaa shakamta shakamtoota. Inni kabaabbar. Walaa kabajinu. Deemaa dura shari'aan akkas jedhe hudduudhaa fi buqqee lafarri guu osoo hin taane waan shari'aan jedhu waan hadiisni jedhu guutaa dura deemaati. Eessa qaratanii eessa barataniiti. Kitaaba kamtu gabba'iiti suura nama maxxansiiti nama arrabsi nama irra viidiyoo hojjedhu siin jedhu. Kitaaba kamtu gadi bahiitii nama arrabsi siin jedhu. Kitaaba kamtu amantii nama arrabsi siin jedhu. Kitaaba kamtu sagalee ol fuudhi nama waa jedhi siin jedhu. Quraana kamtu jedhu. Hai ofii barreessitanii ofii qara'uu jirtan jechuun moo akkam hin dhageenye anin. No isin ofii barreessitanii ofii qara'uu jirtanii warri zuumii keessa ooltan kun. Osoo waa'ee amantii dubbadheen arrabsanii homaa miti bara. Viidiyoo hojjedha isaanumatu iyyuu akkana godhataa dhufa dhiiraa dhalaa isaaniitiin. Viidiyoo takka poosti goonaan akkana godhataa dhufani. Amma viidiyoo kiyya jalatti akka takkaan seenee isin agarsiisuu danda'ani. Haati faatee dubartii hijaabaa jibbiti. Waan akka isaanii funyaan qabadhu hin qabu ani. Waan akka dubartii fuula hidhattee funyaan qabadhu hin qabu ani. Hudduun teessantu gayyaa jiraa miti torbaan irraa. Teessanii miti hudduun gadi yaa'aa jirtu. Asirratti nama hadheessaatiin karaa keessatti nama shoggorattan. Maal jadhisuun kan koo isin jalaa usuun kan koo maaliif wannoo isinitti hin fakkaate? Sodaa maa isiniif fakkaate? Isinuma jibbaan gorma fuula hidhate jibbaan. Takkaan komentii keessan ol baasee isin garsiisuu danda'a amma waan isin barreessitan.
nama tokko miti yookaan nama lamaa miti yookaan sadii afurii miti waan isin barreessan ol baasee isin garsiisuu danda'a viidiyoo kiyya jalatti jechuun hayi an qullaa dhaabadhee sirbuu hin danda'u yoo rabbii kiyyan sodaatin tiyya takkittiidhaan laadii seenaa miti an tiyya takkittiidhaan itti seenaa bar erga tiyya takkittiin itti seene waan dhuunfaa kiyyaa keessatti na tuquun hoo maa barbaachise waan dhuunfaa kiyyaa tan akka barbaade godhuu danda'a kotba ilma hada sale galabbaxama kotba maaliif hin boonaa jee maaliif raacha deem jaldees jaartii tanteetiifuu borcii keetii fi garaacha kan keetii jaartii tanteetu qaqqabdee sidarratti fedhiisii guutee bulchuu hin dandeetu deemi ni kaayii fi jaartii tanteetiyyuu borcaam likiskas يا ربي تفوزي على مهندي شيخي بشتي jaartii tanteetiifuu jechuudha borcii kan keetiifuu jaartii tanteetiifuu seeraan fedhii guutaan jirtu ni kaa gadii intalan ban darariniiti nyaata ka dhuddu dhabdee si biraan dhufne golgaa qamaacaa bibbitaam ajaa jazbaa bishaan haayilaandii takkaa kutee goodda bahuu hin dandeettu duqeeta. Jala bar mee deemaati haati faatee tunni kijibdi jettanii miti deemaatuma laala. Bakkuma barbaaddan dhaqa warruma hajjabate shaarmuxa akkasiin jedhu warruma hajjabate natu akkasi godha jetti dubartiin natu akkasi godha warruma fuula hidhate deema dhaqa laalame ati ta akkasiiti ati ta maaliiti ati ta akkasii yooti. hayyee ati ka qulfiin jannataa si harka jirtu ati ka qulfiin jannataa si harka jirtu na alatu laaleek yaaddi qaala ka qulfiin jannataa si harka jiru afaan kan kee qabattee jannata kan kee keessa maaf hin ciifne an azaaba seena maaf hin ciifne maa nama hadheessitan maa wasanaa nama baastan akkanumatti taa'ee akkanumatti utuma isin akkanumatti taa'ee asumarra taa'ee laal bakkuma kana taa'ee akkuma isin nagartan kana taa'ee akkanumatti ija keessan keessa isin gubuu ta'an ammoo akkanumatti gubattan teettanii jireenyi kan koo akkanumatti isin guba deema hajjabattaniitumaan akkuma carqii keessa fuurtan sanitti fuudhaa ooltaniitumaan gubattan akkasumatti gubattan barbaadu surreen dhufee sirbaa gaafa natti tole mataa qullaa dhufee sirba gaafa natti tole tisheertiidhaan sirba gaafa natti tole gurdiidhaan sirba gaafa natti tole nashiidaa gadhiisa not your business this is my life akka barbaadeen godha akka barbaade laadha akka barbaade ni gubattan anammoo isin quban qabu zuumii keessan quban qabu garee sha'aadaa garee jinni jettanii isin quban qabu maaliyyoo akkasiyyoo ustaaz ebeliyyoo ustaaz maaliyyoo jettanii isin quban qabu bakka isin ooltan hin beeku bakka isin dhaqxan hin beeku eessa akka ooltan hin beeku isin matuyyuu kokombarii huddukaatee na jala oolaa jechuudha garaagarummaan kiyyaaf keessan kan isin caala ammoo akkasittuu du'ee badee isin caala because waan barbaade nan kolfa nan taphadha malee ilma namaa wasanaan baasu ilma namaa na hadheessu kan hanga namni sun naa dhiisutti hanga namni sun naa dhiisutti rabbuu naan dhiibne haqa namaa jechuudha nama jallisuu nama hadheessu isin argitanii isinii warra zuumii keessatti miyuutii qabatee asitti ammoo waan biraa koomentii barreessu caalaa jechuudha. Uf laalamee deemaati namni na laalaara giseen koomentii barreessu jedhaati. Giseen koomentii barreessu gisee waa dubbadhu namni na laalu jira. Uffata kanatti maa kabajaa